qaba kan jedhamu ogeessa fayyaa biratti meeshaa dhiibbaa dhiigaa safaruun ilaalamee giddugalaan yeroo 2 fi sanaa ol safarriin isaa yoo kan 490 fi sanii ol ta'edha. Inni kunis garaagarummaa sa'aatii 4 gidduutti lama ilaalamee isa 490 fi sana ol yoo ta'e jechuudha. Dhukkubichi wantoota sababa ta'an sanyiidhaan dhufuu danda'a. Umurii namaa akkuma dabalu dubartii ulfa ji'a 6 booda nyaata ajawoo eegumsa guddaa itti baay'atu soorachuun kana malee sochii qaamaa gochuu dhabuu, alkoolii baay'isuu, dhiqachuu, dhukkuba kalee nama qabu yoo ta'e kun sababoota dhiibbaa dhiigaaf ka'umsa ta'uu danda'anidha. Rakkoowwan dhiibbaa dhiigaan wal qabatanii dhufan hoo maal faayi yoo jenneef tokko dhukkuba onnee dabaluun dhiibbaa dhiigaa onnee irratti hojii dabaluudha. Onneen dadhabsa. 2 sammuu keessatti dhiigni dhiiguu kan kun immoo qaamni namaa akka laafoo balaa ta'uu taasisa jechuudha. Istiroo kan jennu sana afaan ulfaatiin. 3ffaan kalee dadhabuu fi hanga hojii dhaabuu gahuudha. Dhibeen dhiigaa dhiibbaa dhiigaa dhukkuba onneessuu danda'u. Dhukkubni kalee qabaachuunis dhiibbaa dhiigatti nama saaxila. Dhukkubni hidda dhiigaa keessumattuu kanneen gara lufaa mallattoo fiduu danda'a jechuudha. Kun rakkoolee dhiibbaa dhiigaa fiduu danda'anidha. Rakkoo dhiibbaa dhiigaa fiduu danda'an kana keessaa kan yeroo ulfaa yoo addatti ilaallu akka biyya keenyas ta'e akka addunyaatti wantoota du'aatii haadholiif sababa ta'an keessaa isa tokkodha. Innis mallattoolee inni mul'isuu danda'an kan yeroo ulfaa jechuudha. Humnaa ol dhukkubbii mataa, humnaa ol dhukkubu. Innis qorichoota dhukkuba mataa ittisan yoo fudhannee kan dhaabuu hin danda'amne, kan dhaabachuu hin dandeenye, ijji lafa nama arguu dadhabuu, raphee keenya gara harka mitaatiin dhukkubuu, ijji namatti arguu dadhabuu, nama dukkanaa'uu fi ijji guutumaa guututti nama arguu jaamuu fi nama yoo kana darbee harki isaa ol bahee ta'eef haga nama gaggabsee gaggabbee deehaa tokko amma urgufamtee of wallaaluu nama qaqqabsiisudha yeroo ulfaa jechuudha. Kun irratti immoo akka biyya keenyatti yeroo baay'ee likiftii yoo namni tokko kufee haati ulfaa tokko kufee ta'e gaggabde likiftiidha jedhu. Kun immoo garuu akka saayinsiitti dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa wal qabatanidha. Mallattoon dhiibbaa dhiigaa waliigalaa jechuudha. Kan yeroo ulfaa dhufte kan waliigalaa maal fakkaata? Mee waliin ilaallu. Namoonni baay'een mallattoo tokko hin agarsiisan. Akka carraa nama yaalaa yoo ilaalaman itti himamuu danda'a. Kanaaf kan namni dhiibbaa dhiigaa qabu nama mana yaalaa kan deemu gaafa dhukkuba onnee, dhukkuba kalee sammuu keessatti dhiiguu, strook irratti kan mul'atudha. Dhiibbaan dhiigaa yoo garmalee dabale mallattooleen mul'achuu kanneen armaan gadiiti. Dhukkuba mataa garmalee, balaqqamsiisuu fi nyaata jibbisiisuu, bitaa itti galuu, confusion, ija arguu rakkachuu, funyaan dhiiguu yookaan funuunuu kanneen fi kan kana fakkaatan jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa to'achuuf maal gochuu qabna kan jedhuuf kanneen armaan gadiitti tarreeffaman gorsa nama dhiibbaa dhiigaa qabuufis ta'ee kan dhiibbaa dhiigarraa of eeguuf gargaarudha jechuudha. Namoonni dhiibbaa dhiigaa qabdas ta'ee kan hin qabne wantoota armaan gadiitti fayyadamuu danda'u qabu. Tokko nyaata ashaboo itti baay'ate of qusachuu qabdu. Ashaboon naga guyyaatti namni tokko yoo
bakka yoo guddate giddu galaan maakkaa tokko yookaan giraama 5 ol yoo fayyadamu baate baay'ee gaariidha. Ashaboon akkuma faayidaa qaama keenyaa qabu yoo xiqqaate akkuma dhiibbaa qabu yoo baay'ates rakkoo fayyummaa waan qabuuf jechuudha. Lammaffaa sochii qaamaa taasisuu yoo xiqqaate guyyaatti daqiiqaa 30 fi isaa ol sochii taasisuu qabna. Guyyaa torbanitti immoo guyyaa 4 jechuudha. Namoonni tokko amma sababa hojiitiin ta'ee sababa garaagaraatti sochii qaamaa osoo hin taasisin turra. Fakkeenyaaf konkolaachisaa daandii dheeraa konkolaachisuu yoo fudhattaniif konkolaataa keessanii taa'aa ganamaa kaasee halkanitti numa konkolaachisaa inumatti oofa. Kun immoo rakkoodha. Dhiibbaa dhiigaaf sababa nama ka'umsa ta'uu danda'a. Kanaaf sochii qaamaa taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni alkoolii hedduu ta'uu qaba. Alkoolii baay'isuun fayyummaa keenyaaf dhiibbaa dhiigaa qofa osoo hin taane qaamota kaanillee baay'ee gaarii miti. Itti aanee dhiphachuudha. Dhiphinchuun gad xiqqeessuu danda'u qabdu. Dhiphachuun dhiibbaa dhiigaa fiduuf namoonni baay'een wantoota si dhiphisan adda baaftee beektee wantoota si dhiphisan sanirraa furmaata kennitee dhiphachuurraa fagaachuu danda'u qabda. Kanaaf wanta isitti gargar baasuu furmaata itti barbaaddan malee hin dhiphatinaa. Sammuu xuuxuu irraa fagaachuu. Hin xuuxu taanaan dhuma dhaaba. Nama sammuu xuuxuudhaan kanaaf nama xuuxurraas fagaadha. Sammuu xuuxuu qofa osoo hin ta'in nama sammuu xuuxu bira yoo teesse atis aara isaa qixxuma waan dhabduuf qixxuma saatii jechuudha. Kanaaf sammuu xuuxa yoo ta'e dhiisi. Yoo nama sammuu xuuxa faana jiraattoo taate irraa fagaadhu yookaan isa dhaabsisi jechuudha. Nyaatota fayyaa nyaadhu. Nyaatonni fayyaa kan jedhamu kuduraa fi fuduraalee yeroo baay'ee nyaatota soorata hunda keessaa soorata filatamu fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf nyaanni yeroo baay'ee nuti filannu nuti nyaachuu qabnu nyaata kuduraa fi fuduraalee jechuudha ta'uu qaba. Kanneen akka nyaata coomaa fi zayitii ispeeshaalii coomni zayitiin koolisterool kan of keessaa qabudha. Zayitiin yeroo filannu yeroo nyaata filattan koolisterool firii kan jedhu laaltanii fayyadamuu qabdu. Koolisterooliin dhiibbaa dhiigaaf sababni dhiibbaa dhiigatu tokko koolisterooliin qaama keenya keessatti baay'achuu waan ta'eef koolisteroolii saniin firii san fayyadamuu qabdu. Koolisteroolii firii nyaatonni ta'an garuu kuduraa fuduraan koolisteroolii firii waan ta'aniif itti haa fayyadamnu. Kan itti aanu dhukkuba kalee sababa ta'ee waan dubbanneef dhukkuba kalee yoo qabaatte daftee yaalamuu qabda jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa akka qabdan yoo bartan hanga rakkoo biraa fiduu hin eegina. Ogeessa biradhaa qoricha eegalaa. Kanaafuu amma namoonni baay'een dhiibbaa dhiigaa yoo qabaattan dhiibbaa dhiigaa naqqaba jettee taa'u osoo ta'in wanti hundi akkuma jiru rakkoo jiru furmaannis waan jiruuf ganama yaalaa deemtee ogeessa keetiin yookaan doktora keetiin mari'attee qoricha barbaachisu ta'u fudhattee hordofii gahaa taasisuu qabdaa jechuudha. Waaqayyo fayyaa keenya isaan isinii haa kennu. Isinis fayyaa keessan eeggadhaa. Fayyaan cululleedha. Takka si harkaa baanan deebisuun baay'ee ni cima. Fayyaan wanta gabaadhaa yookaan suuqirraa deemnee bituu dandeenyu miti. Mallaqa haga fee qabaadhu. Fira haga fee qabaadhu. Beekumsa haga fee qabaadhu. Dursa dhukkuboonni yeroo baay'ee dhukkuboonni qancaroon qorichoon isaanis akkasuma hin argaman hin jiran. Kanaaf duuba deebitee fayyaa kee jalqabaatti deemuun baay'ee waan rakkisaa ta'eef dursa irraa of eegi. Waaqayyo hunda keenya haa eegu. Nagaan naaf bula. Naaf
oola.